ما أممو هريوتا خين يخيسا هريان صبا إنو أكتي بيخوف أملوتا هريا صبا قرنان أرمان قدي خنا حلالوتي سرتن هردفي أملوتا هريا صبا خيسا تقفان يرو واسر رابر بادي قفة تهاتوا غافاتي بربادو نرغمو غافاتي تهاجمتي حاجات باسو بكاتي يامتي تنرغمو yeroon ati isaan agartu gaafa ofiif barbaadan qofa lammaffaan gaarummaa kee akka googummaatti ilaala yeroo maratitti fayyadamuu barbaada gaafa waan barbaade sirraa dhabe siin ooda si cufa amalatitti jijjiirrata yaamicha isaa awwaachuu kee waan inni si gaafate kennuun kee bakka barbaadetti argamuu kee akka googummaatti siif lakkaawa ati isa jaalachuu kee akka filannoo biraa hin qabneetii itti fakkaata walumaa galatti gaarummaa kee googummaatti siif sharafa sadaffaan hiriyaan sobaa milkaa'ina keetitti gonkumaa hin gammadu akka ati isaan dursitee milkooytu hin fedhu yookiin milkaa'ina isaa sitti odeessee akka sitti dhagaamu godhuu barbaada akka waan inni milkaa'inaaf ati ammoo qofaatiif uumamtetti sitti odeessa wanni ati milkeessite hundi akka salphaa ta'etti tilmaama fageenya ati deemtee as geesse hundi dhaluu kana itti fakkaata afraffaan yeroo hunda gassi qaba bifa keetiin amala kee qeeqa filannoo kee akka jibbitu si godha walumaa galatti akka gadaantummaan sitti dhagaamu si godhuu barbaada isa malee akka ati faayidaa takka hin qabne godheeti si duubaa waa'ee keetii namoota birootiif odeessa nama si dinqisiifatuu fi si jaalatu yoo arge waa'ee keetii hamtuu dubbateeti akka namni si jibbuuf duula sirratti bana shanaffaan hiriyaan sobaa yeroo siif hin kennu sin dhaggeeffatu rakkoo isaa akka dhaggeeffattu barbaada yeroo hunda negatiividha of jaalata amala isaan beeytu ni jijjiirama yeroo hunda sababa baay'isaa gaafa ati barbaaddu amala akkasii agarsiisa iccitii kee sirraa baasuu barbaada garuu kan isaa ammoo siif himuun fedhu jahaffaan hiriyaan sobaa si to'achuudha barbaada waan uffachuu qabdu waan ati nyaachuu qabdu eenyu waliin akka dubbachuu fi deemuu hin qabne sitti hima yoo nama tokko jibbe atis akka isaa waliin nama san jibbitu barbaada waan inni jaalate ammoo waliin akka jaalattuuf si dirqisiisa torbaffaan hiriyaan sobaa akka ofiif fedhetti si jijjiiruu barbaada fedhinnaa keetii fi wanta jaalatu akka jibbitee kan isaan jaalatan san waliin jaalatu si godhuu barbaadan karaa gaarii fi wanta si fayyadu akka hordoftu gonkumaa hin fedhu hiriyaan sobaa karaa inni jaalatu qofa akka ati hordoftu si godhuu barbaada xurree ofiif taraarerraa bobbaatee akka ati galtu sirraa eega saddeettaffaan waa'ee nama biraa jibbaa fi oduu sobaati facaasa kana jechuun sirrattis akkasuma duuba kee deemeti waa'ee kan kee xureessee haasa'uu barbaada jechuudha waan ati iccitiidhaan itti himte si duubaa deebi'eetti nama birootiif odeessa dafee sitti mufata dafee ammas deebi'ee sitti araaramuu barbaada saglaffaan hiriyaan sobaa yeroo hunda siin dorgoma yeroo ati waan haarawaa tokko goote inninis ni godha yoo siin dorgomuu hin dandeenye waan san akka ati jibbitu si godha garuma hundaanuu akka ati biraa jijjiiramtu gonkumaa siif hin ayyamu kurnaffaan waan hedduu akkasiif tahee fi tola akkasiif ooleetitti hima yookiin si duubaa odeessa akka ati isaan malee nama biraa hiriyaa godhachuu hin dandeenye godhaniiti yaadan hiriyoonni sobaa waan ati argattee fi milkeessite hunda sababa isaa akka tahetti fakkeesseeti hima sababa isaa akka nama taate irra deddeebi'eeti sitti hima hiriyaan sobaa dhukkuba yeroo mara sirraan fagaanne gufuu guddinaa fi milkaa'ina keetiiti tana sirriitti qoba qabaadhu.